Akka fuula akka bultaa kabajamuuf jaalatamu daawwattoota keenya afaan qalbii digital miidiyaadhaan daawwachaa jirtan oduu qabannee isin biraan jirra oduu har'aa kan isinitti himuun obsaa Ridwaanii oduu kan jalqaban. Kutaalee Oromiyaa keessatti ajjechaa gara jabummaan dhalattoota ilmaan Oromootti raawwatamaa jiru cimee itti fufee jira jechuudhaanis hawaasni komachaa jira. Onkololeessa 17 barkum 2023 giddu galeessa Oromiyaa aanaa ifataa gandaa hidhaabuu saantii qoxoo xiifaatti manguddoo umrii 80 dabalatee namoonni 5 bakka tokkotti osoo buna dhugaa jiranii hidhattoota mootummaatiin ajjeefamuun isaanii guyyaa kaleessaa dhagahame. Namoonni 5 ajjeefaman jiddu galeessaa umrii isaanii dargaggummaadhaa yeroo ta'u Jaafar Gammachuu umrii 80 ijoollee abbaa 8 yeroo ta'u Shakkulaa Jifataa umriin isaa 45 ijoollee abbaa 10 kan qabu yeroo ta'u akkasumatti illee Masaagaa Hingaanuu umriin 50 ijoollee 7 kan qabu yeroo ta'u Alaamiinii Kumalaa umriin isaa 25 abbaa maatii 2 yeroo ta'u Nursaa Biraanuu barataa kutaa 12ffaa kan ta'ee fi akkasumatti illee Kumalaan Atoomsaa umriin isaa yeroo 60 ijoollee 8 jiraataa gandaa qicee yeroo ta'an onkololeessa 16 barkum 2023 guyyaa dheengaddaa ajjeefamuun isaaniitis dhagahame. Bifuma wal fakkaatuun guyyaa dheengaddaa onkololeessa 16 barkum 2023 aanaa ifataa keessatti ajjechaan dhalattoota ilmaan Oromoo irratti gaggeeffamee ture ganda dirree qaccee jaamutti hidhattoota mootummaatiin uummata nagaa irratti boombii darbachuudhaan uummata balaa hamaadhaaf saaxileen hedduu namoota madaa'anis kan miidhaman hedduu jiraachuun isaaniitis dhagahameeti jira. Kanumaan namoota 13 ta'an ammoo miidhaan hamaa cimaa irra guudhaaf akkasumas kanneen lubbuu isaanii dhaban hedduu jiraachuun isaaniitis dhagahameeti jira. Kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti ajjechaa suukanneessaa ilmaan Oromoo irratti hidhattoota mootummaatii fi garee hidhattoota fannootiin raawwatamaa ture cimee daran itti fufee jiraachuun isaatis yeroodhaan gara yerootti isiniif gabaasaa turuun keenyas ni yaadatama. Oduma keenya itti aanutti yeroon isin tarkaanfachiisu Somaaliyaa yaada muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed itti fayyadama galaana diimaa irratti kaasan akka hin fudhanne Soomaaliyaan beeksifteeti jirti. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed tibbana dhimma itti fayyadama galaana diimaa irratti ejjennoo mootummaa isaanii ifatti ibsuun hordofe biyyoota argaman karaa galaana diimaa Itoophiyaa wal qabatee karaa filannootiin heeraman keessaa tokko akka taate Soomaaliyaan yaadachuun kufa taasifteeti jirti. Sabaa himaan idil addunyaa Bloomberg akka gabaasetti Soomaaliyaan itti fayyadama galaana diimaa ilaalchisee yaada ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed dhimma kana irratti haasawaa tibbana taasisaniin Itoophiyaaf dhimma galaana diimaan dhimma jiraachuu dhabuuti jechuudhaan isaaniitis inni yaadatama. Galaana diimaa fi lagni Abbayyaa Itoophiyaadhaaf dhimmoota murteessaadhaa fi wantoota ijoo guddina yookiin badiinsa Itoophiyaa murteessaadha jedhanii turaniiti jiran. Dr. Abiy Itoophiyaa karaa galaanaa dhabuu isiin wal dhabdee gara fuulduraatti uumamuu malu heeruudhaan gaanfa Afrikaa irratti tasgabbii mirkaneessuuf dhimmi kun furamuu akka qabus dubbatanii turan. Dr. Abiy Ahmed haasawa isaanii keessatti biyyoota ollaa kanneen akka Eertiraa, Jibuutii, Soomaaliyaa filannoowwan argame karaa galaanaa Itoophiyaa akka ta'an heeruudhaanis eerem. Yaada muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed kanneen hordofee mootummaan Eertiraa ibsa gabaabaa karaa ministeera odeeffannoo isaatiin kenneeti ture. Dhimma galaana diimaa irratti qaama kamiin waliinuu akka hin mari'anne beeksisuudhaanis ni yaadatama. Eertiraan guyyaa kaleessa ibsa mootummaan Eertiraa kanaan hordofee mootummaan Soomaaliyaa gama isaaniitis Soomaaliyaan tarsiimoo qabeenya ishee irratti akka toltuu fi ibsuu yaada Itoophiyaa dhiyaate akka hin fudhanne ta'us beeksifteeti jirti. Kunis biyyoota filannoo argame karaa galaanaa Itoophiyaa ta'uun heeraman sadii keessa biyyi yaadachiisaa hufuu isaanii lama akka yaada isaanii eeraa jiranittis ibsaniiti jiran. Biyyoota sadeen karra galaanaa barbaachaadhaaf mootummaan Itoophiyaadhaan Dr. Abiy Ahmed ibsa godheen biyyoonni lama ibsa baasaniin ammoo Jibuutiin hangammaan tanaa ibsa hin baafne taatee argamteeti jirti. Tole egaa daawwattoota keenya oduu keenyatti yeroon isin tarkaanfachiisu ammaan tanallee bakkattoonni Suudaan 42 ta'an Chaad keessatti yeroo ajjeefaman 85,000 ol jaan ammoo daangaa Itoophiyaa cabsanii seenuun isaaniitis dhagahameeti jira. Sababa walitti bu'iinsa Suudaan keessatti uumame lakkoofsi namoota qe'ee isaanirraa buqqa'anii daangaa Itoophiyaa qaxxaamuruun 85,000 ol akka dhaqqaban dhaabbanni dhimmoota godaantota addunyaa beeksise. Daangaan dilbata
hanga dilbata dabretti onkololeessaaf barkum lamaa fi kudha jaatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti baqattoonni daangaa Itoophiyaa qaxxaamuruun 85,000 ol yeroo ta'an 4,000 ammoo 38,585 lammiilee Itoophiyaa yoo ta'an 30 takkaa fi 1,015 ammoo lammiilee Suudaan akka ta'antu ibsame. Kanneen hafan 15,820 takka lammiilee biyyoota biroo sababa walitti bu'iinsa uumameen Suudaan irraa baqatanii Itoophiyaa seenan ta'uunis gabaafame. Dhaabbanni godaantota idil addunyaa baqattoota kunniin baay'inaan daangaa Itoophiyaa karaa mootummaa fi kurmula akka seenan kan himan yeroo ta'u isaan keessaa 35,440 dubartoota ta'uunis beeksifameeti jira. Kanneen hafan ammoo 5,556 dhiirota akka ta'antu himame. Ragaan dhaabbata godaantota idil addunyaa karaa agarsiisutti walitti bu'iinsa Suudaan ji'oota guutan kanneen lakkoofsa lammiilee Suudaan qe'ee isaanirraa buqqa'anii miliyoona 7 ol ta'utu ibsamee jira. Kanneen keessaa sababa walitti bu'iinsa uumame qofaan lammiileen Suudaan miliyoona 4.5 qe'ee isaanirraas buqqa'uunis himame. Gama biraattiin baqattoonni Suudaan chaatti kolagaltoonni turan 42 du'uun isaanii kan himame. Hanqina nyaataa fi bishaaniifti weerara dhibee buusaa fi kaambii baqattoota kana keessatti mudateen du'uun baqattoota kanaaf sababa akka ta'etu himame. Namoota du'an kana keessaa hedduun isaanii dubartootaa fi daa'imman akka ta'etu gabaafamee jira. Gargaarsa koomishinarrii baqattoota Suudaan Mijuub Al-Arhaab akka keessa baqattoota kanatti himanitti lammiilee Suudaan miliyoona 1 ol akka argaman kan himan yeroo ta'u hawaasa idil addunyaa deeggarsa barbaachisu lammiilee kanaaf akka taasisanis gaafateeti jira. Suudaan wal waraansii erga jalqabeen as lubbuun namoota gara 10,000 olitti tilmaamamuun akka baatee jirtus dhaqqabame gabaasni kun eereeti jira. Tolega daawwattoota keenya oduu keenya gara haleellaa Filistiinii fi Israa'elitti yeroon isin tarkaanfachiisu haleellaa hospitaala Al-Ahli Arab Gaazaa keessatti argamu irratti raawwatame cimee guyyaa kaleessaa yoo xiqqaatee namoota 500 ajjeefamuu akkasumatti illee daa'imman hedduun ajjeefamuunis dhaga'ameeti jira. Haleellaa kana immoo Israa'el gamasiitiin haala akka jirtutu dhaga'amee jira. Haleellaa hospitaala Al-Ahli Arab Gaazaa keessatti argamu irratti raawwatame lammiileen Filistiin 500 ol kan ajjeefaman Israa'el haleellicha kana haalteeti jirti hanga ammantanaatti. Dubbii himaa ministeera fayyaa Gaazaa akka jaanitti haleellaan hospitaala Gaazaa irratti raawwatame namoonni 100 lakkaa'aman kan ajjeefaman yeroo ta'u haleellaa xiyyaaraa Israa'eliin hospitaala Gaazaa irratti raawwate yoo xiqqaate namoonni 500 du'uu isaanii keessatti ministeerichis ibseeti jira. Qondaaltonni Israa'el Filistiin haleellaa kanaaf walkomachaa akka jiran Reuters gabaasee jira. Haleellaan kun West Bankii fi baha giddu galeessaa keessattis mormii kaaseeti jira. Dhimma haleellaa hospitaala Gaazaa irratti raawwate wal qabsiisee haasawa kan taasisan muummichi ministeera Israa'el naannoo addunyaan guutuun ni beeka haleellaa kana kan raawwate humna ittisa Israa'el osoo hin taane shororkeessitootaas jechuudhaanis eereeti jira. Dubbii himaan Islaamaa Jihaad Daawit Shabaab akka jaanitti kun ammoo dubbii sobaaf ta'ee jaamee dubbatamaati jira. Gonkuma dogoggora weerara isaaniif duguggaa kanneen jiru malee kan haleellaa kana raawwate humna ittisa Israa'el jechuudhaanis eereeti jira. Mootummoonni addunyaa haleellaa hospitaala irratti raawwatamin hordofuun mormis dhageessisus eegalaniiti jiran. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanis deeggarsa namummaa akka dhiyaatuuf hatattamaan walitti bu'iinsi akka dhaabbatus hubachiisaati jira. Ministeerri dhimma alaa Joordaan Ayman Saafaddiin akka himanitti Joordaan pirezidaantii Baadeen waliin ta'uudhaan marii hooggantoota Masrii fi Filistiin waliin amantiin gaggeessuudhaaf turan akka haqames beeksisaniiti jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baadeen kan gara Israa'elitti imalee jiran yeroo ta'an haleellaan hospitaala Al-Ahli Arab Gaazaa keessatti argamutti murateen baay'ee kan aaree gadda guddaatu natti dhaga'ame jechuudhaanis dubbatee ture. Namoota haleellaa suukanneessaa kana maatii isaanii dhabaniif jajjabina hawwaa kan jaan Baadeen Ameerikaan namoota qulqulluu eeguudhaaf ejjennoo cimaas qabdi jaaniti jiran. Haleellaan hospitaala irratti raawwatame kun biyyoota Arabaa hedduu keessatti aarii fi mormii guddaas akka uumanu taasiseeti jira. Haleellaa kana hordofuudhaan mormii fi balaaleffannaan pirezidaantii Filistiin Mahammad Abbaas irratti magaalaa Rahmal keessatti uumamee to'annoo ala ta'eeti jira. Poolisiin magaalattii mormitoota kana gaazii nama boocisuun bittinneesseeti jira. Iraaniin kan deeggaramuuf tibba dabree Israa'el irratti haleellaa kan raawwatee ture gareen hidhattoota Hizbullah haleellaa hospitaala irratti raawwatame kanas balaaleffateeti jira.
Rakkoon namummaa waldhabdee Israa'elii fi Hamaas jidduutti uumame ilaalchisee yaada Biraazil dhiyeessite irratti manni marii nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii sagalee hin kenninees jaameti jira. Haleellaa hamaa waggoota 50 keessatti Hamaas raawwatee lammiileen isii 1,300 ol kan dhabdee Israa'el haleellaa duuba deebiidhaan Hamaas irratti raawwachaa jirtus itti fufeeti jira. Haleellaan qilleensaan raawwachaa turte Israa'el haleellaa waraanaa lafoos raawwachaa kan jirtu marsareetii irrattis qophiin isaanii eeramaati jira. Jiraattonni kaaba Gaazaa akeekkachiisa Israa'el hordofuudhaan gara kibbaattis baqachaa kan jiran yeroo ta'u gara kanaan ammoo hanga ammaan tanaan qondaaltonni biyyattii lammiilee nagaattisuu irrattis kan argaman ta'uunis dubbatamaati jira. Waraana gaggeeffameen namoota 500 kan lubbuun isaanii dhaban ta'uun miidiyaaleen idil addunyaa kaleessa galgalaas gabaasaa ture. Gabaasa kana kan arganne Reuters jalaayi. Tole kabajamoo jaalatamoo daawwattoota keenya oduu keenya guyyaa irraan tanaa qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata. Hanga oduu biraatti wal garuu kan nagaa walitti dhaammannu ta'a turtii kan isin faana ture anoo Saayiduwaanii garuu gummaa kamalatiin Saalaa Abdulakiim ta'uun isin faana ture nu daawwachuu keessaniif galata qabdan nagaan bulaa.